Tole baganagaan ayyaana irreechaa 2012 horaa sadii hora Finfinneetiin nagaan isin ga'e jechuun barbaada. Baga walumaan keenya hundumti keenya iyyuu. Mee warri godina kamirraa dhuftanii akkamittiin immoo qophooftanii dhuftanii maal qabattanii dhuftanii godinni keessan immoo maaliin beekama kana gabaabaatti akkana ibsituu barbaada. Egaa nuni kan dhufne godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraati. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan nyaata aadaa godina keenyatti beekaman hedduutu jira. Isaan keessaa kun warreen qabannee jiru kanan sittima. Egaa godinichatti nyaata hedduudha kan qophaa'anii kan affeelamee jira kan dhugamu jira akkasumas immoo kan tolfamee qophaa'u jira. Egaa cumboon godinichatti godina Horroo Guduruu Wallaggaatti hedduu beekamaadha. Kun cumboo jedhama. Cumboon kan inni irraa qophaa'u xaafii diimaa bukaa'ee kof jedhee erga eelee cumboo jedhu jira ama eelee cumbooti tolfama. Erga tolfamee booda baaduudhaanidha kan nyaatamu. Baaduutti mi'eessitu furgeessitu adda addaa erga gootee booda cororsaa irratti cororsitee qophaa'ee nyaatamachuudha. Keessumaa egaa yeroo birraa kana baay'inaan kan inni qophaa'u Oromoon yeroo kana sababa gannaa bacaqii gannaa keessaa bahee gara booqaa birraatti waan dhufeef nyaata aadaa kana kan qopheeffatu firri maatiin sababa adda addaa walirraa fagaatee dhufe cumboo kana nyaata. Cumboon kun akkuma argitu furdinni isaa an argita. Tokkoon isaa ganama 10 ga'a. Egaa walitti baay'atanii waan nyaataniif fedhii nyaataan dabala. Keessumaa immoo eebbaaf yeroo gaa'elaa mushurroonni wal eebbisuudhaaf nyaata ammayyaa kamiyyuu qopheessan nyaata aadaa keessaa cumboon ni qophaa'a jechuudha. Kanaaf yeroo kamiin nyaata? Keessumaa yeroo birraa kana akkasumas gammachuu adda addaa irratti numa qophaa'a. Garuu masqala kana jala immoo keessumaa birraa kanatti immoo hedduminaan qophaa'a. Sababa adda addaatiin maatii walirraa fagaatee walitti dhufee cumboo kana nyaata jechuudha. Inni kun immoo qorii jedhama. Qoriin immoo godinni Horroo Guduruu Wallaggaa qorii oomishuudhaanis garbuu oomishuudhaanis hedduu waan beekamtuufi akaayiin qorii godinichatti baay'ee beekama. Birraa kanatti egaa nyaatuma cumboo kana wajjin waan qophaa'udha. Kanaaf qoriin garbuurraati kan inni qophaa'u. Dhadhaan akkama argitu kana dhadhaan itti nameera mi'eessitu adda addaa dhadhaatti gootee booda bifa kanaan qorii qopheessita jechuudha. Inni kun immoo mooqa jedhama. Mooqni gosa midhaanii adda addaa irraati kan qophaa'u ajjaa, qamadii, boqqolloo, garbuu akkasumas immoo xaafii diimaa fa'aarraati kan isaan qopheessanii. Garuu kun ajjaa irraa qophaa'ee bukaa'eetu marqaarraa addadha. Bukaa'ee kof jedhee booda kan inni bukaa'ee sirriitti marqamu dubartii deessuufidha kan inni kennamu. Dubartii deesseen kana nyaattee jabaattee cimtee kaati jechuudha. Kanaaf dubartii deessuudhaaf illee baay'inaan hin qophaa'achuudha. Inni kun immoo akaayii garbuu mata'ee nuugiidhaanidha kan wal makee jiru. Nuugiinis godinichatti hedduu beekamaadha. Kana yeroo karaa deemanii gara yuunivarsiitii gara mana barnoota adda addaa gara sababa hojiitiin iddoo adda addaa yeroo deeman maatiin ijoollee isaaniif qopheessu kana fudhatanii deemu jechuudha. Inni kun immoo akkuma argitu inni kun immoo akkuma argitu cuukkoodha. Cuukkoonis garbuurraati kan qophaa'u. Garbuun waan hedduu ta'a. Garbuurraati garbuun erga baaburatti daakamee booda bifa kanaan dhadhaadhaan hidhaga. Mi'eessituu adda addaa naqamee kan inni laafeeru hedduu jaallatamaadha. Kunis yeroo dheeraa turuu danda'a qabattee karaa fagoollee deemuu dandeessa jechuudha. Inni kun immoo fisfisoo jedhama. Fisfisoo jedhama. Xaafii diimaarraati. Xaafii diimaa eelee biddeenitti tolchite xaafiidhaan dhadhaadhaan hidhaga kan inni akkasitti laafee jiru. Xaafii diimaarraa qophaa'ee hedduu jaallatamaadha. Kunis birraa kanatti namni qabatee wal dubbisuudhaaf gara maatii yeroo dhufu kana qabatee dhufe jechuudha. Akkasumas dhugaatiinis jira. Dhugaatiin godinichatti beekamu. Egaa inni kun immoo qocqocaadha. Qocqocaanii godina Wallaggatti baay'inaan beekama. Garuu Horroo Guduruunis baay'inaan hin qopheessu. Cumboo kana wajjin baay'ee filatama. Cumbootu ittiin nyaatama jechuudha. Kanaaf qocqocaanis qaaramaanii mi'eessituu urgeessituu adda addaatti naqxeetu akka kanaan qopheessita jechuudha. Inni kun immoo baaduudha. Baaduu cumboo matta akka argitu kana cumbootti mi'eessituu adda addaa naqxeetu cumboodhaan nyaatta jechuudha. Akkasumas waan dhugamu jira. Waan nyaatamu jira hedduu wanti jiru daabboo cuuphaa jedhama. Nutti argamtu kun immoo daabboo cuuphaan immoo qamadii irraatti kan tolfamu. Eelee biddeenitti irra bubuustee erga qorree booda dhadhaatti mi'eessituu urgeessituu adda addaa naqxee bifa kanaatiin daabboo cuuphaa jedhama. Inni kun daabboo cuuphaadha jechuudha. Inni wanti dhugamus daadhiin jira. Daadhiin immoo dammarraatti kan qophaa'u. Gammachuu kamiifiyyuu wanta qophaa'udha waan ta'eef hedduu nyaata aadaa kana wajjin jaallatama. Akkasuma farsoon jira, haraqeen jira. Isaan kana jechuudha. Baga ittiin siin ga'e baga walumaan nu ga'e. Ameen baga gammaddan.